Ilmaan Oromoo warroon suuqii keessa deemtan laal intala kana waan isin hojjechaa jirtu bakka suuqiitti hancufatu fa'aa jirti koronaatti dabarsaa jirti jechuudha laal. Koronaa dabarsaatiin hin jirti yeroo akkanaa kana koronaatti dabarfataatiin jirti. Intaloo karaa deemtu kana la jala deemee namichi waan godhu hancufatu fe'ee itti dabarsaa jira koronaa la isin ofirraan argitu jechuudha. Itti dabarsaa jira hancufatti tufaatiin hin jira. Kanaafuu ati wanti godhuun sirraa eegamu yoo ka jiraatu tahee harka kan kee yeroo manatti galte saabunaan sirriitti dhiqachuu qabda la bakka namni harkaan qabatu hunda deemanii hancufatti tufaa jiran. Keessaafuu ijoolleen Oromoo biyya Faranjii biyya Arabaatiin keessa jirtan yeroo ala gadi baatan of eeggadha laal. Liftii keessatti bakka namni ittiin asansiirii tuqatee manaan ol ba'utti hancufa dibaa jira. Maaliif koronaa vaayirasii yoo ifin qabame namni biraa akka dhiinu hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya kan biyya Arabaa biyya Faranjii keessa jirtan of eeggadhaa keessaafuu laal. Kun dhufee jira amma kunillee itti tufa laali. Waan ilmi namaa sharrii haga inni walitti yaadu jechuudha. Ofii isaatii qabamee jira yoo ofuma isaatiin du'e maal qaba? Kan nama dila kana galaafatu laal intala kanallee. Akki isin itti hancufa itti tuftu liftitti yeroo gadi baatan laalaa yaa ilmaan Oromoo keessaaf warroonni addunyaa kanarra jirtan of eegaa rabbiin isin haa eeguu sanii gaditti ammoo ofii keessanii of eegaa laal mana baankii dhufe waraqaatti kanneen laala akka inni itti hancufatuuf ilaali sirriitti dhageeffadhu tinki godhi yaa Oromoo warroonni biyya namaa keessa jirtan wantoota adda addaa yeroo gabbaatan ala keessa yeroo waa qabattan yeroo ol deebitan harka kan keessa saabunaan sirriitti dhiqachuu qabda. Maaliif kun dhaamsa Oromummaati laal intala tana bakka namni irra gattaa'u bakka namni dhaabbatu hundarra deemtee hancufa itti tufaa jirti jechuudha ofii koronaa vaayirasiin qabamtee jirti. Koronaa vaayirasiin erga namni tokko tufeetiin jedhee keessaafuu yeroon ammaan tanaa qabbana waan ta'eef haga guyyaa 8 lafa sanirra turuu danda'a jechuudha. Guyyaa 8 guutuu bakka isin irra tufte kanarra taa'uu danda'a. Kanaafuu ammoo namni tokko yoo dhaqee achirraa ka qabatu ta'e qalaaxuun itti dabara. Koronaa vaayirasiin itti dabara jechuudha. Kanaafuu wanti godhuu qabdati viidiyoo kana hiriyoota keetiif sheer goote akka irraa of eegamu warri